rakkoon du'aa sitti dhuftu bar guyyaa takkatti namni guyyaa tokkotti rakkoon itti dhufe guyyaa tokkotti ifanacheessu bar waan fedhe illee ta'u bubbulteetti hifattee of darbite yoo of darbite illee kaleessa viidiyoo akkasii hojjettee poost goote. Lalamas biratti wanti dho'ifamuufillee yoo deeme kan hawaasni Oromoo hin fudhanne ትላንትና ቪዲዮ የፖስተች ትላንትና እንደዛ ፍልቅልቅ ፊቷ እንደዛ በቃ ፉለ ኢሲዮል አልተንገመቹ ፉለ ገመቹ ቁብሱኒ አከሚቲ ፎቅ ራይብ ድርቡ ደንዴ ቶኮ ከነ ደገፈዳ ለማፋ ሰዓ ሰገሊት ኦፍ ደርቢቴ የተን ሳልከን ሰዓ ሰገሊት ጀለተን ገነመ ዱቴ አርከምቴ ጀተን አባ መና ኢሲቲ ወጅ መነ ቶኮ ከይስ ጅራቲሚ አከሚቲ ዱቢ ገመናፍ ገመነ ደዴማ ጅርቲ ዋንቴ dhimmi waan kana qoratu akka nu qoratu barbaannaa jechuudha amantu saa tanatti amma micoontu maaliif wayni cinqalaati akka hawaasni san nama meeqa dhugaa nama meeqa dhabnee jirra wallaahi billaahi dhugaa micoo tanaa bahuu qaba Oromoo ሚኮኮ ማይኪኮ እንዴት ነሽ ልቡ? እንዴት ሰው እንዴት በአንዴ ትላንትና ቪዲዮ ሰርቶ በአንዴ ከፎቅ ላይ ተወረወረ ይባላል? ምን ጉድ ነው እንደዚህ አይነት ነገር? እኔ ቪዲዮዋን ፖስት የመጣሁት ፌስቡክ ላይ ፊቷን ውስጥ ፊቷን አሁን እኮ የሆነ ሰው እኮ ሴቶች ስንባል እኛ ሴቶች ከሆነ ሰው ጋር ስንጣላ ራሱ ነመ ተኮ ሊናፋ ኦሮሞዋን ቤቱ አፋን ኦሮሞን ያረጋል ናምኒ ተኮ ዱበርቲን ተከ Irooliste, firaoliste, nama feetee oliyyoo walaltee xiqqishoo istoorii tana post goonaa bari istoorii faa post goonaa viidiyoo post goonu nuti jechuudha akkana gammanneetu yoo rakkoon nutti galte abadan koofallee waa post goonu nuti dubartoonni yoo rakkoon du'aa sanuu rakkoon du'aan ree yoo geesse inuma akkasitti caffarree maal jennee inuma post goonu gaa nyaataa hunyaanu naman dubbisu maamaa keessa seennesin malee miicoo tana namaatu darbeemo ofin if darbite waan hin fakkaanne bar hin fakkaatu gaama dubbiin tun viidiyoo ishee gaafa laalu sakaleessa sana of kan darbitu dhiisiti waan tokko ishirratti kan ga'e itti fakkaatu. Fuula abdii qabu irraa mul'ata malee fuula abdii mul'ate irraa mul'atu fuulli suni fuula abdii qabu fuula gammachuu qabu malee fuula abdii mul'ate wanta karratti hin argitu rabbiitu beeka garuu qoratamu qabaadha amma nuti khabar baanu nu qoratamu qaba dubbiin ofishee kan darbitullee itti fakkaatu mucattiin akkamitti ofishee darbiti mucaa nagaa akkasitti ndi what's going on kanammaa sirriitti ilaalamuu qaba. This is crazy. Maki maaltu maal ta'e? Fooq irraa of darbitee duutee jirti qananii duutee jirti. Anna akkaataa isiin itti duute maaliif fooqirraa of darbitee jaan akka amma dubbatanitti fooqii shanaffarraa of darbitee jaan sababni of darbitee mucaa qabdi miti allee qabdi miti maayikii ko aare yellaatum okay ምንም ilmoota kan qabdu yaabu yaa rabbii bannaatሽ maal bannaatሽ ጨቲ xinnoodhaan min oh my god qabdu nama gaddisiisa waa'ee uummata keenya bannaatsh I don't know no ofishee callettee fooqii irratti hin darbitu mucattiin waan tokko jira dubarratti ilaalamuu qaba sirri akkamtiin mucaan isiin qabattee footoo kaatu nama biraati ijoolleen jiran hin qabdu ani immoo namni mucaa qabdi kannaan gaafa jedhanii nan gaddee baay'ee beektaa caalaa immoo namni akkamittiin namni mucattiin akka kana bareedduun waan tokko ilaalteellee kan qufne lafarra kaatee ofishee fooqii irratti darbitee ajjeefti no must be waan tokko jira malee. No amma hawaasni amma namni gurguddaan hundi post godhaa jira amma nuti ka barbaannu qoratamuu qaba si galee innillee mana hidhaa jira jaanii akka amma dawwallee gaafannetti hidhamee jira jaan just wanti hidhameef gaafatamuuf hidhamaree gaaffii gaafatame isin gala artiistii miti waan fedhe maan taane sun hundi butu nuti lubbuun nama tokko baddee maaliif akka baddee akkamitti akka baddee rakkoo maaltu jira qoratamuu jira jedhame gaafa isheen ofisheellee fooqii maan godhamuu qaba isin namallee ofishee gaafa fooqii irratti darbitullee nama mana sana keessa jiraamoo eenyutu jiraa ture ilaalamuu qaba qofaasheetu
no wanti kun callifamu qabu akkanumatti baata ituma onni bakka wii nama gaddisiisti wii jettanii callisuun qabdan haqni isii erga tuute haqni isii boo qaba isin gari Eessa? naangalle eessa gizeettu Na jechuun eessatti kan duute jedhama. Finfinneetti haadha manaa artiist Andu'aalam Gosaati bar Kara taa'e. wallahi Kakasii. Oh my god. እና ዋኒ dhage እና amma wanti nuti godhuu qabnu uummanni kun wanti godhuu qabu gaafatu qaba isin galee amma wanti godhamu qabu namni hundi amma boo'uu fi harka walirra qaqqabu isa hajajjabeessu inni maal ta'a lubbuun jira nama lubbuun jiruuf ana addunyaa kanarratti nama lubbuun jiruuf ጊዜ namni lubbuun jiru halaas ni jiraata waan tokko jiru taduutee mararfata taduutee miskiina malee kan jiru miti amma sanuu haqa dhabuun nama aarsa jechuun maal akka taate beruu dhabuutu nama aarsa amma isin galee kana taate jennee irraa dubbanne gissan kana taate illee irratti murtii kannitaa bar kana taate osoo hin beekamiin akka dhiigaa caalu sanitti cal kaanis na kuta cal amma dura mucaa tokko yaadatta mucaa koomeedii tokko hoteela keessatti ajjeesaniiti akka ofiin ajjeese godhan jechuudha. Akkas. Waan akkanaa kun heddummaatee jira isin galee. Gisee akkanaa ofii darbanii of darbitee waan akkanaa kun hin jiru dhugaan micoo kanaa bahuu qaba. Achirraan immoo maaltu jira? Sa'a sagal amma fakkeenyaaf mana keessa waliin jiraatanii haadha manaa isaatti waliin jiraatan hayyee of darbitee haa jedhamu akka amma jedhamutti nama hedduutti dawwalee baay'izawee ganama kanaan rafne bakka በጣም ስለማውቃት ደግሞ ምንም ነገር ጭንቅላቴ ትክክል አይደለም ታውቂያለሽ akka namni jawutti of darbamti galgala halkan sa'a sagalitti of darbitee jaan tokko akkas jaa kaan immoo ganama sa'a sagalitti erga tuutee booda ganama reefkisii mul'atee jira mana tokko keessa jiranimi mana tokko keessa jiraatanii bar of darbitee jirti ganama arkamtee na dubbii waan akka fookishan mana keessa qofaa ishee turte moo inni illee jira manuma ishee ofishee kan darbite jiraannaan poolisii qabdee deemteemi inti akkamitti innitu jiraata kanaama nama beekutu dubbate jechuun ni gaafata maree abbaa fedhe haadhaaf abbaa inkaan jaarsaa miti haadhaaf abbaanu mana keessa jiraatee namni tokko du'e ni gaafatamta hin qoratamta maaltu maal ta'e jettee poolisii qabdee deemti kun seera jiruudha si galee. Yaa ganama akkamitti galgala of darbiteetiin halkan ganama reefkisii argame jechuun maal jechuudha? Dubbiin cimti dubbiin kana dubbii cimaadha abboo. Inni immoo gaafa inni mana keessa jira taanaan amma isheen ofishee amma darbituutti maal hojjetan? Laal amma wanti laal amma nuti wanti beenu jiru amma namni hedduu waa hedduu asoosii galee mana keessa siin jira jedhanii of darbitee ganama argamtee jedhama sa'a sagalitti of darbitee jedhama sa'a sagal sanittu namni akkamitti beekeedha barammas biratti gaaffii kanatti halkanis sa'a sagalitti of darbitee jaansa sa'a sagal sanitti duutee moo ganama duutee argamtee yoo ta'e bar sa'aan beekamuu jechuu bar sa'aan isiin itti of darbitee hin beekamuu jechuu laal amma dubbii lama halkan sa'a sagalitti of darbitee yoo jedhame namaatu isii darbee jechuudha. Nama harkee jira jechuudha akkas ta'e ganama duutee argamtee yoo jedhamte ammas namaatu isii harkee jechuudha. Inni eessa jira jechuudha ammas biratti gaaffii sabni gaafatu qaba Oromoon gaafatu qabdi. Isin galee. Dubartiin bara amma kana dhibu jiru maa inni beektanii kun dubbii nama lamaatii fi maaltu isin galchi waan jedhamu jiru kun dubartiidha. So micoo hin beena achirraan immoo intala Oromooti dubartiidha waan fedheellee ta'u inkaan Keenyaa miti kan nama biraatiifuu dubartoota yoo ta'e dhaabbanni lollarras boorus jechuudha. Micoon kaleessa taphachuu turte deemaa tiktookii si qananii addunyaadhaa ijaa sarchi godhaa ilaala. Fuulli kaleessa suni akkamitti har'a of darbuu danda'a? Gaaffii namatti ta'a. Dubartiin takka immoo abdii yoo muratte dubartiin tokko du'aaf kan isiin kaatu guyyaa takkatti murteessiteeti miti. Waan deddeebi'ee godhamu irratti onneen isii deddeebitee yoo cabxee waan sirreessuudhaaf yaaltee sirraa'uu dadhabetti of darbiti jechuudha. Kanaafuu waan dila kana yoo ta'e
kaleessa taphachuun irra jiraatu ture jechuudha. Osoo kan if darbitu kaleessa akkasitti gammachuu fuula abdii muratee miti kaleessa mul'atu. Fuula abdii qabu gammachuu qabu arkitan viidiyoo isirratti namta koyin hubattan bar osoo taphatu fuula isaa laaltanii hubattan sammuu qabaattan dhaqaati ilaala. Of darbitee jechuudha viidiyoon kaleessan sun. Seerri yana dirqama laaluu qaba qoratullee qaba akkasuma ammallee namni illee sagalee ta'uu qaba jecha. Yaa waan califamuu qabu miti. Abseen nama kanatti salphaallee miti jechuudha. Ruhii namaati. Intalti tun foqirraa darbamtee siiniin guutee jirti ta'a yookaan ammuutu namaan ta'uu danda'a jecha. Hin beekamu kanaafuu sanillee wallahu aalam. ያ አገሩ እኮ ነው ዱጋራ ቢራኮ እንደዚህ እንደቀላል የሚታይ ነገር አይደለም because እንደ አንድ ሴት ልጅ ሁላችንም በሴት ልጅ የሚደርሰው ጫና ካለ የሰው ልጅ ነፍስ ነው የሰው ልጅ ነፍስ ከመሬት ተነስታ ቺን የመሰለች አበባ ልጅ አንድ ኦሮሞ ልጃችን ከመሬት ተነስታ ሰው ባለበት ቤት ውስጥ ትላንትና ምን የመሰለ ቪዲዮ ሰርታ አበባ የመሰለች ልጅ ተነስታ ራሷን ታጠፋለች የሚባል ነገር ይሄ ባዬ ላለሙ ከንቀቡል ኖ ሜቢ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው ተስፋ የቆረጠ ሰው በቃ በነገራችን ላይ ልጅቷ ማለት ነው ወላሂ ያቃታል በጣም ጀግና ጎበዝ ከሱ እሱ ከሚሰራው ስራ ጀርባ ያለች ልጅ ናት በነገራችን ላይ ጠንካራ ሴት ናት ብዙ መከራዎችን ብዙ ነገርን ያሳለፈች እኔ ቤተ ወሪሲ ቤተ ብዙ ማውራት አያስፈልግም አሁን ግን ቪዲዮ ከሌሳ ረኮ ከይሶ ጅርቱ ኮፈልቴ ፖስት ጎዱ ላይ እንደንዴስ ጀቹም ጮንቱ ሲጋይ ነምተኩ ገደመታ ይሳተኩ ሚዲያ ረት ኢንቨርሲቲ ረኮ መታ ይሳ ሂኒመቱ ኮፈልቴ ተበቹ ሰኒረትለ ነምኒ አከስቴ ነምኒ ረኮ ከይስ ጁራ ከሚ ተበታይቹ እንደንዴ ሚጮን ጀብዱ ደዋይዱ ደበርቴ ዋንቲ ዋይዱ ከይስ ዋን ደበርቴ ሰኒፉ ወንቲ ቤከሙን ጅሩ ግን ዋን እንታን ጅራታናንለ አደመን ሀደሼ ጋፈተሙ ቀባ አደሼለ ጋፈተኒ ረኮን ጅራታናን አደሼቲ ሙሌ ደንዴሲ ቤታ አምሹር አደሼ ቤኩ ደንዴሲ ሂሩያቶሼለ ጋፈተሙ ቀባ ማልቱ አላከዴማ ከጅሩ ነምኒ እንዳ አራውንድ ሼ ጋፈተሙ ቀባ ቱ ቢ ሆነስት አመኑቲ ከነላል ማል ጎን ቤት አቆረተም ቆርንቱ ያከመታ ኸኝ ተከንም ተቆጥቶንቲ ጋፎቹ ደንደኙ ረኮን ኩማሊ ማሊ ፈካስታቴቹ ዱዋፍ ከፎቂ ራይሲ ደርቤ ነማሞ ነማ አይሲ ደርቤሞ ኦፊ ኦፍ ደርቢቱሌን ሰበብኒ ኢሲን ኦፍ ደርቡ ደንዴሴ ማሊ ነማ ሚዲያቲ ነማ ነምኒ ሄዱን ጃለቱ ነማ ሄዱ አችራኒ ነማ ሞዴሊስቲ ኦሮሞቲ ኡፈታ ኦሮሞ ቤሲስቲ ኦሮሞዳ Okay, nama ufata culture Oromo based tokkodha. So micoontu gee ummata rising qabdi. Intalti tan ummataati, tanama tokkooti miti. Abbaa manaa isiitis kan ummataati, artiistii ummata sabaati, artiistii Oromooti. Isiinis akkasuma. So dhimmi isaanii nu galcha jechuu. Isin egaa dhimmi isaanii hin nu galchaa jechuu akka saba tokkotti saba hojjetan isaan lameen waan ta'eef isinis gama uffata Oromoo guddisuu irratti sabaa hojjetti inninis afaan Oromoo guddisuu irratti sabaa hojjetaa jechuu. Kanaafuu dhimmi wanti kuni maal akka ta'e sabni kun waan isaan jaalatuuf baruu nurra jiraataa jechuu. Rakkoon eenyu bira jirti maaltu galee maaltu itti seene sabni hin gaafata. Kana dubbiin haadhaa fi jaarsaaf jaartii jidduu wanta jiru rabbiitu beeka. haa ta'u garuu bika du'aa bira eega geesseefu qalbii nama hundaa cabee miidhaan kuni jechuun mana nama hundaa seene jechuu amma isin galee hundi keenyaa akka nama tokkotti nutti dhagahamee jira. Hedduu natti dhagahaman akka nama tokkotti akka nama tokko isii beekutti tokkoffaa immoo akka isii beekutti lammaffaa immoo dubartii taatee wanta kana ta'uu isitti sadaffaa immoo ilmoo illee hin qabdu. Gana xiqqoodha gana waa meeqa hojjechuu dandeessi. Maayikoo maybe isallee hidhuu fedhanii waan akka kana hojjechuuf danda'u ta'a beektaan beekamu mucaa keenya irratti illee waan hin taane gochuu fedhanii or hidhuu fedhanii si galee waan akka kana godhaniif ta'uu danda'a Andu'aalem irratti jechuudha hin beekamu. Artistoota keenya nu jalaa nyaachuu irratti artistoota keenya nu jalaa hidhuu irratti beekamtuudha mootummaan. Kanaafuu waan akka kana godhanii mucaa keenyallee mana hidhaa gashuuf waan hin taane gochuu fedhaniif illee ta'a hin beekamu. They can go far. Maahee dubbat mangad yelam si galee
እሷን ገለው እሷን በሆነ ሰው አስገድለው እሱ እንዳስገደል አድርገው እድሜ ልክ እስር ቤት ሊያስቀምጡትን ፈልጎ ሊሆን ይችላል። ልጃችንን ትንሽ ከፍ ያለ አርቲስት ልጆቻችንን ምናምን በመብላትና በመግደል በማሰር የታወቀ ነው ይሄ ስርዓት። ኢምቤከሙ ይጣራ። አሁን እኮ እዚህ ጋር ራሷን በራሷ አጥፍታ ነው ወይ ሰው አጥፍቷ ነው የሚባለው ነገር እኮ ይሄ እኮ ነው። ከነበርኸው ምን ጋፈት ጅሩስ ኦፊ ኦፍ ደርቢቴሞ ነማይሲ ደርቢሞ ማልቱ ጅራ ሐዋስኒ ነው ቆረዳ ከንጀቻ ጅሩሌ ከና ዋን ቀዳን ተው ደንዳ ሙጫ ኬኛ ታርጌት ጎቹ ፌደኒ ሙጫቲ አጄሱፍ ተው ደንዳ ኢምቤከሙ ኦሮሞ ዲስ እኛ እንደዚህ ነው የምናየው። ይሄ የፖለቲካም ነገር ላይሆን ይችላል አይደለም። ኢምቤከሙ ማይክ ነው አመላ ዋና ከና ዲሱ ቀምነላ ሙመተ ሙጫ ኬኛ ዮ ጀናመስ ፉዳኒቲ ዱጋሚ ጮዶ ሰኒ ከነራ ለጠፉ ደንዳን ሰኒፉ ዋን ከነ ዱበቹን በርባጭ አማ ይሄ አጀንዳ ከተነሳ የልጅቷ ሁነት ይጠፋል እዚህ ጋር። ስለዚህ አሁን እኛ ማድረግ ያለብን ልጅቷ ማን ነው ከፎቅ ላይ ጣላት ወይስ ራሷን የጣለችው ምንድነው የተፈጠረው የሚለው ነገር ነው ማየት ያለብን። አና ከያደክ ከወዱ ጉማጆቹ ዱርሳ ወኒ ቆረተሙ ቀቡ አካታሲን እቲ ዱቴዳ አካታሲን እቲ ዱቴ tokko qoratamu qaba jecha jalqabarratti inni aan yeroo akkamii sa'a meeqatti fi akkam maali irratti sababni maal akka ta'e illee wanni martuu beekamuu qaba jecha kana booda dhaabatanii siniini sababni maal akka ta'e immoo akka beekamuu hin danda'u jecha yoo dhugumaan amma eenyummaan hin beekamu banagaraችን ላይ ታጁ ሹሩቤ አርቲስት ታጁ ሹሩቤ namni beekni hin jiru akkamitti akka uumamee fi maaltu akka uumamillee san booda eegas yaddaan bahamee wanni martuu sooshaal miidiyaa kanarra baay'ee deddeemaa ture. Even gara seeratti illee dhiyaatee wanni akkasii adeemaa ture jecha amma ammatti kun ammutu wanni kun ammallee deebi'eetiin uumamee jira. Akkamitti akka uumame maalirraa akka uumame eessaa akka ka'ee fi eenyurraa akka ka'e wanni martu beekamuu qabaa jechuudha. Kiliirii ta'uu qaba. Eega kiliir ta'ee booda jechuudha waan kanatti irratti haasa'uu dandeenya. Maybe jennee yoo ka haasa'u yoo dammoo xiqqoo faataadha maraafuu xarraa ammoo namni martuu nama tokko kaameraallee jira ta'uu danda'a. Kaameraan jiru mana sana beektaa namni gaafa galuuf gaafa ba'u ko kaameraan dirqama jiraachuu qabaachi. Si galee eenyutu jalqaba galee eenyutu dhumarratti ba'ee si galee mana sana keessa ወደ ግቢ ሲገባ የነበረው ማን ነው መጀመሪያ ማን ነው የወጣ ከነው እንዳላለሙ ቀባ ያ ካሜራ ላይ ነው ይችላል ማን አንዱ አለም ካሜራን እንጅሩ ታናን this is ካምቢራዳ ሲገሌ ላለሙ ቀባዋን እንደሳ ያውን ባዛሩ ነመገዲስ ይዛዱ ጋረቢ በስማ ኢትዮጵያ ከሰጥቲ ቆምቤ ከሞቤታ ኢልሚ ነማ ኩን አገምታ ከካሜራ ማና ቀባ የነቱ ማና ቀባ ጅራቱ ማን አርቲስቶኒ ኦሮሞ ደሞ አርቲስቶኒ ኦሮሞ ካሜራ ማል ቀበል ምስኪን አበር አርቲስቶኒ ኦሮሞ አርቲስቶታ ሀበሻት ከመኪና አጃይባ ከን ኦፍ አርቲስታ ሀበሻት ከመና አጃይባ ከን ኬስ ጅራቱ አርቲስቶኒ ኦሮሞ ማል ቀበል ማን ቀበኒ በር ምስኪኖ ተበል ጋኬት ይሳለ ምስኪኖት ኒ ማል ቀበኑ ማን ቀበኒ ጋኬት አልጎነሪ ጉበኒ በረን እና በጣም ይተውላይ በቃ እና አመኑ ደደበኝ ቤት አግዜን አልኩ ኦስማን ዴም ፖስት ተካርኬ እና ከነቲ በቆቴ ማልማል እንዴ ነመሰና ማቢሁ ነመፈመሳና ኬሳን ተወሊ ጋፈና ኒ ዱጓዳ ከየትን ወራ አቺ ገንደ ነመብረረት ደወል ጊዜን ደወሉ አከስ ዱጓዳ ጀነምኒ ቦጭራው በቃ እና ከሲ ኢኒዮጅና ኢኒኒ ቆረተሙ ዳፍ ፉለኒ ይቻል እና በጣም ነው የሚያሳዝነው ወላሂ ላዚም ተው ቀብዱ ማራ ይደረጋል ለመቀዲስ ሰዋና ከከና ፌመሲ ተውን ቀብዱ ከከና ዋና መከን ገዲስ ይዙድ ጋርቢ ሬሳው ለምርመራም ይሄዳል ብሎ ፕላስ ደግሞ ረኮም በራሞ ወንቲ አርሱ ንቤታ ወንቲ ነማ አርሱ ላይ ወንቲ ነማ አርሱ ማለት ጅራሱ ዲ ወንቲ ነማ አርሱ ኢትዮጵያ ይዝት ሐቁሞ በኡነር ኪቱ በራ ምንም ሁንዲና ከተስፋ አምሮ አሬ ማል ጆ በቃ ሐቁሞ ነማ ከበው አርኪተኒ ነገር ይበራን ተከለ ማልበናት ዲዮ መተናማ ሶራ መፋዩ ሶራ ዳሚ መካኒሳ ኤኖኒ ሙጫ ኮሜዲያኒ ኦሮሞ ሰን ይዘፋ ሜላል ሙጫ ከጨለ ከሲ ሰንፋ
eenyu akka ajjeesee fi akkamitti akka ajjeefame hin beekamu. Ammallee bakka artistoota Oromoo hedduutu jira warra akka maali uteelli sun bari ambar iyyinee dadhabnee bar guyyaa sana. bakka public ta'etti sanuu meelaale nama dhibaa Maayikii koo kana dura mucaa kana irratti hojjenne irratti dhaggeeffadha amma dura wantu jiru dhiifama naa godhaa dubbiin teessanii soora irratti hedduu hojjenne. Istiil guyyaa san hoteelliin cufamne waan ajaa'iba isinitti ta'u jechuun nama qeerroo achitti erginee gaafanne jechuun qeerroo meeqa ergisiisne hoteelli mucaan itti ajjeefamillee hojjetaa ture jechuun yoon kijibee sobdee jaawarri finfinne achi biyya san jirtanii beekan. Hoteelli yaalaalame hoteelli tokko bari biyya nama biyya gudguddoo yoo ta'e biyyuma fedhettu hoteelli namni tokko itti ajjeefame bari guyyaa takkaaf osoo hin ta'in baatii takkaaf cufamaa bara hanqa reefki sun qoratamutti. Guyyaa mucaan du'e hoteelli dalaga hoteelli banamee hojjetamaa jira bakka umaatti hin fakkaanne umaa bakka hoteelli hojjetaa jira. Lubbuun namaa hoteela keessatti yoo dhabamte biyya fedhettu Ameerikaas fudhadhu biyyoota xixiqqoos fudhadhu biyyuma fedhettu lubbuun namaa hoteela san keessa bannaan hoteelli sun hin cufama jechuudha. Hanqa reefki sun qoratamee maal akka ta'e hubatamutti hoteelli hojii hin dhaaba. Garuu guyyaa sana hoteelli hojjetaa ture jechuudha. Kun tuffiidha jechuudha akkana karaa tokkotti yoo fudhanne. So kana faalaaltee dhugaan nama tokko hin baay'ee ittiin ulfaata sigalee yoo kana irratti hojjenne malee yoo sirriitti irratti hojjechuu. Oromoo biyya sana keessa tuffii eedatee tureera. Dhiiga Oromoo koo dhiigallee isaaniif itti fakkaatu tureera. Jamilaa baga nagaa dhufte. Akishaa baga nagaa nooyida akkam nagaa qabdan hundi keessanuu. Nagaa fayyaa. Nama jibbisiisa bakkishin. Jireen akkana yoo ta'e jiraachuu iyyuu barbaachisoo qaba. Ati Finfinnee jirta meesha jirta silaa? Amma deemaa jira. Karaachii deemee waan jiru nu himta. Ijoollee bilbilaa ture achi jira. Masarri walii wal harkitanii poost gootee ture. Masaratillee hin jirtu. Masaratillee biyya hin jirtu bira hin jirtu. Bira hin jirtu biyya hin jirtu isinillee. Jechuun fagoo jirti kiiloomeetira fagoo jirti biyya hin jirtu Finfinnee. Kan beektanii ganamaan bar ganama ajaa'iba si fakkaata ganamaan kaleessa bar hadha liddatii isiiti kaleessa istiidiyoo dhayxee kaameeraa hojjetatte wannoo hojjetattee kaameeraadhaaf nagahan innillee achi ture jedhanii baatee jedhan naga'umaan. Maalumatu tuqe jedhamee nama kana bannaatishin. A'uudhu billaahi ani hin beeku kaani kan akkamitti garaa jabaattee akkasitti of darbite itti yaadda. Amma reeffa kara Shaashamannee geessuuf maatii bira isa amma fuudhaniitiin reeffa geessuuf ijoolleen fuutee karaa Minilikitti deemaarti reeffi Minilik jira achirraa geessuuf. Hin qoratamu reefki? Qoratamee jira amma qoratamee hagaa wuxxeetiin amma wannoon jenne fuudhanii reeffa geessuuf maatiin reeffa nuu kennaa jedhanii xiqqoo ciqitti ture maatiin reeffa fudhachuuf. Hanqamitti qoratan? Ajaa'iba bara. Minilik akkasuma yaa benne maaliif taana maali koomee haadhiis numee dubbi akkam benne maaliif taana kan beekamu hiikan bakka Oromoo nama dhibaa jechuun haalaal gaafa Haacaaluu Hundeessaatillee jechuun ani bar wanti Oromoo kun garaa na guba isinii galee maaliif akka ta'e hin beeku dhiistullee nama dhiistu isinii galee bakka duuti akka malee tun akkamitti namni tokko akkasuma kutee waan takka osoo hin beekin fa'aa wallaahi hiikabdaal bichaa. Biyya sana keessa koo dhiiga Oromoo dhiiga saree ta'ee yaafem ijoollee meeqa dhabne mobilitti koo mee dhiisimee waaqayyo maal goona rabbitu qanii tokkoof waaqayyo uummata Oromoof dhaabatee kana keessa nu haa baasu malee nama gaddisiisa uummata keenya dhume yaa jarana to be honest biyya sana biyya bineensa taateetti uummata Oromoof bineensa taate bakka bineensa qaniidhaan ijoollee keenya laaxxa gisee hundaa hin boonyaa yoo boo'ichallee nu dadhabne boo'ullee. Yaa kun amma siyaasaa waliin qabatu bara. Amma mucattiin kun mucaa ofii ishee kan balleessu miti. I'm telling you the truth.
እንጂ በጣም ትገራረኛ ተብላ ላዚ ኩናም ዱቢን ተሲያሳት ሚቲ ወን ሲያሳ ወልቀበቱስ ሚቲ ወሪ ሲያሳ ጎሩ በርባደን ይጅራተን ሲያሳ ሚቲ ፖለቲካ አይደለም ና ከሲው በዳሺ አልታወቀም። ጂጂ ምን ይታወቃል ብለሽ ነው? የኦሮሞ ነፍስ መቼ ታውቆ ያውቃል? በቃ ተከፋፍኖ ነው የሚያልፈው። ጀሚላ አማኻቲ ጅርታ ጀሚላ እየርሽ ነው? አዎ ኢንፎርሜሽን ይስሪቲ ከንቀብደሪ ሜሎ ቆስ ጆሌን ቢራ ጅርቲ በርደው ያለው እኮ ነፈልመታ ዛናቸው እነገላና ዛናቸው ለሁሉም እኮ ደው ያለው ጆሌ ዳብል ብላ ቱሪያኒ ጆሌ መራዩ ብልብላ ቱሬ ፈልሚን ፋትለች ጅራኒ አማ ኢሳ ፖሊስ ፉዳን የቲኒንጌሰኒ ማቲ ሬፍ ነው ኤርገሙ መለ ጀዴ ሬፍ ኤርጎ ፈሞዶ ጀዳራ አንዴ ማራ ሃይ ጂጂ ኦኬ ወሪ ሳኒ ታወቀ እንደ ምክንያቱ ታወቀ ምንም አልታወቀም። እስካሁን ድረስ እየጠየቅን ነው። በቃ ምንም ነገር አልታወቀም። ራሷን በራሷ ትጣል ግን እንደሚባለው ራሷን በራሷን የጣለችው ነው የሚባለው። ግን ምንም የታወቀ ነገር የለም እስካሁን ድረስ። እንደዛ የሚለው ማን ነው? አጠገቧ ሰው ነበር? እዛ ያሉት ልጆች ነው እንደዛ የሚሉት። ወርቃ ነው ጠዋት ነው የተገኘችው የሚሉም አለ። 9 ሰዓት ነው ራሷን የጣለችው አሉ። ብዙ ልጆች ነው የሚሉት። ግን ምንም ነገር የታወቀ የለም። አሁን እነ ጀሚላ ወደዛ እየሄዱ ነው። ወደ ፊንፊኔ ወደ ምንድነው ገና ምንድነው ስሙ? ሬሳው ተመርምሯል አለች። አሁን ጀሚላ ያለችው ጂጂ ሚኒሊክ ነው ያለችው። ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? ወይ ሃይ፣ እንዴት ዋላችሁ? የት ነው? ሚኒሊክ ሆስፒታል በፊት የነበረችው ሀያት ነበረ ሆስፒታል። እዛ ገብታ ያው ስላረፈች ለምርመራ ወደ ሚኒሊክ ተላከ። ጠዋት ለልጆች ስደውል ነበረ። ያው በቃ አሁን ሬሳው እዚህ ነው የሚል ነበረ ሀሳብ እንትን የነበረው። አሁን በቃ የምን ፎቅ ላይ ወደ ቤተሰብ ስለሚላክ ወደዛ እየሄድን ነው። የምን ፎቅ ነው? የምን ፎቅ ነው? አፓርታማ ነው የሚኖሩበት። እንዴት ሰው ከአፓርታማ ላይ ወድቆ ይሞታል ታዲያ? አይደለም 5 ነው አሉ። ከ5 ላይ ነው ውጤት አልመጣም። ታዲያ ከ5ኛ ላይ ናቸው። ውጤት አልመጣም። የምርመራ የሬሳው ምርመራ በነገራችን ላይ ጂጂ ትላንትና ቪዲዮ ፖስት አድርግታ ነበር እየደነሰች ማለት ነው። እና ምንም ነገር አይታወቅም። በጣም ነው ግን የሚገርመው አማ ኦፍ ደርቢቴሞ አይደል ነው ማለት ያ ብቻ አይደለም እኮ ዛሬ ልደቷ ነው። ሜካፕ ስትሰራ ጸጉሯን ስትሰራ ምናምን ነበር አሉ ትላንትና። እሱ ራሱ አብሯት ነበር አሉኝ። እና የሰራችው ቪዲዮ ብታዩ እኮ በቃ ምንም እንደው እንደዚህ አፕሴት የሆነች ምናምንም አትመስልም። በቃ ኤክሳይትድ ነው የምትመስለው። የመጨረሻ ቪዲዮ ማለት ነው። የት አካባቢ ነበር የምትኖረው? ሀያት ነው የሚኖሩት። ወደ ከባዱ መሄጃ አለ አይደል? ለገጣፎ ወደዛ ነው የሚኖረው። ከማን ጋር ነው የምትኖረው? ከሱ ጋር ነው? አዎ አንድ ላይ። አዎ ከሱ ጋር ነው የምትኖረው። እሱ እህቱም አሁን እሱ ጋር ነች መሰለኝ። ሰሞኑን ነው እሱትም አለች እኮ አሁን ይሄኮ ብቻውን ቀራረባለን በጣም አመድ የምቴም ነው በሌቲን ዱባ ሄዳለች። እህትዮ ሰንትራ አልታሰረችም ታዲያ? እህትዮ እኮ ጀሚላ እዛ አትኖርም መሰለኝ እኮ። ልክ በጅንጅራተን ያው መብራዴን ተመለየሮ ራሳ ከና በጅንጅራት ማንኛውም ይሄ ለመታሰር ሳይሆን ለምርመራ ሁሉ መጠየቅ አለበት እኮ። ለምርመራ ለመጠየቅ ማለት ነው። እናቸው መጠየቅ አለባቸው። ምክንያቱም ዝም የሚባል ነገር አይደለም። ልጅቷ ከዚህ በፊትም ኬዝ ስላላት በዚህም በዛም ያላግባብ በዛም ሲል ስለነበረ ቀላል ነገር መሆን የለበትም። ብዙ ነገር አለ እኮ ግን አሁን